waan si jaaladhuuf si wajjin hin jiraachuu barbaada. Garuu yeroo kanatti daa'ima galchuudhaaf natti ulfaata. Eegatiin galchine ammaal godhuu danda'a. Je'ee biyyee lafaa qote. Maal godhuuf? Daa'imatti awwaaluuf fardumaan biyyee akaafaa tokko jira. Akaafaa san fudhatee fardumaan dachii qote. Daa'ima narraa fardumaan dhugumatti ilmoo lubbuu qabdu awwaaluuf moo? Mucaan gaafa sanitti baatii ja'a cimee jira. Anis hin galchuudha. Innis hin galchuudha. Eegatti hin galchine an awwaalu malee fayyaan tiyee hin jirtu. Je'ee lafa qote. Ati ammaan tana ni awwaaltaa je'een amansiise. Eenin awwaala. Hayyee deemni awwaallaa je'een karaa bakka itti awwaalu sanitti mucaa fuudhee deemeen. Jala deemeen. Gaafa bakka ittiin deeme san ga'u anillee mucaan akka awwaalamu hin jaalatu. Inni garuu baay'ee jaalata. Ishi awwaala jeeni mucaa borsaa garatti hin baatanii hin qaba. Borsaa saniin hin baadadha gararratti. Kazaa acha mucaa buusee itti kanne. Gaafa na mucaa buusee itti kannu mucaa fuudhee boolla keessa kaa'ee biyya itti deebisuu eegale. Itti dhiisee awwaali rakkoon qabu jeeni ilaale. Beekaa akkas godhaa ture malee hangaraadhaanii miti akkuma inni daa'ima kanaaf hawwuu fi akka inni na sobuudhaaf takka bakka yaaniin na doorsisu waan jedhamu tokko jira mire akkasitti yoo na doorsisu ta'uu awwaalu jeen fuudhee itti kan inni illee namarraa fuudhee mucaa lafa keessa kaa'ee awwaala. Awwaalu gaafa inni kara fuulaa awwaalaa ol fidu itti kofalee dhaabbadhee itti kofalee jennaan maaliif na kofalta jee akaafaa na darbade akaafaa biyyeettiin deebisaa jiru san. Awwaale inshallah rakkoon qabu awwaali je'een. Kazaani awwaale je'ee mucaa bakka inni awwaalametti biyyee miilaan itti deebisee irra dhaabbatuudhaaf achitti irra dhaabbatee ajjeesuudhaaf yaalii guddaa godhe. Duuba itti maramee iji ummata tokko jira Arsii lixaati. Mazraa keessa dalagatan maal taate mustarii ajaanii fiigaa dhufan. Akkatti ilmoon irraa fuudhee ni awwaala je'e. Gaafan jiru achuma dhaabbatanii ummata Arabaa Yaman. Seerri Yamaniidha baay'ee cimaadha. Akkana godhi jennaan kun muslimaa miti jaanii mana hidhatti dhiyeessan. Kazaan daa'ima kiyya duraanuu garaan hin kannine isuma yaalaa jira yoo na doorsisullee taate haa godhu jee beekaan laaddeef malee geenarraa eeggamuu miti gee haadhummaatii miti. Kazaa daa'ima kiyya fudhadhee manatti deebi'e. Uffata isaa fuudhee uffata kiyya dhiisee uffanni baay'ee heddummaata waan ta'eef ani yaa uffata lamallee dhiqadhee jijjiirrachuun hin danda'a jee shiita sadi qofa fudhadhee ka isaa shaanxaa tokko guutuu fuudhee kara mana dallaalaa deebi'e. Iddilimsiidhaa wajjin fudhadhee uffata kiyya guutumatti gatee dhufee mana hojii akkuma nan dhufetti osoo giseen akka makiinaa raagabbuu ummanni Arabaa dhufe. Ummanni san baay'ee fagaata. Sa'aatii 4 deema mana dallaalarraa natti manii turan. Fagaachuuf naaf je'ee jala baafadhee fagaadha. Akkuma nama tokko dalagatuun mucaan kun ni guddatee baay'ee guddatee deemuu eegale jilbaan mucaan baabaa ja'a. Najaan baabaa ja'a. Baay'ee abbaayaa. Isa kana zayita danfiseetiin itti naquu qaba. Ifa harka galchuun qaba jeeyyaate. Hanga inni bareedumina keessatti taphate zayita korkor godheetiin gurra keessaa fi jasaa kana balleessa jeetii yaate. Amma hayatiin. Tole inni ijoollee isaati ni hoo? Inni ijoollee Arsiiti. Arsiidha? Akkasitti isa sanii wajji walitti dhufnee ni haa wal godhannee wal fuune. Amma gisee wal fuune inni hamma dura waywaatee na fuudhe salillee miti. Bismillahirrahmanirrahim. Bineensa nattee bineensa. Maal tokko isin maaltu maal akkamsi jijjiirame? Nina meeqoo kaasiifin himaa yuuti musiibaan abbuutee sugana musiibaan na. Aya mukasi qabsiriiro. Waan jireenya kiyya keessatti urmi kiyya fatiyaata biroo godhe. Iqayyareen fatiyaata biroo godhe. Aya akkam godhe? Amma ka'eetiin bakka dalagadduun aan jabeete kaaragee kun dalagadduun aan injoo ka duraanii kun hin dalaguu namatti indisaanumaa dirqidhaan sinnaa beeka hin dalagadda jeedii qotaatti godhee deema gisee hin taa'inaan jee ilmoo kiyya mana namaarran dhaabbatini
maaltu si galcha jeetiin deemee dalagadha qarshii takkaa na gaafateen beeku ani amala khiyyarraa takkaa dhiira qarshii na gaafattu sin jaaladhu namni qarshii na gaafate taanaan ummaati yaa wajjin waliin ta'a abaayee yoo ta'e malee amma giseen ifin dalagee dhufe dalagaa maallaqa askanii naan jaa ani immoo qabaa mitiire maatiin kiyya dadhabaadhaami an qarshii kana kannu wayin fadha ati bakka duraanu bakka jireenyuma keetu way gargaaru barbaaddati eeha xaana nattee bineensa nattee heenna jijjiirame guyyuu waluma lollaha mana keessatti boliifuun galloo guuta gata ganda wal lolla ifuma keenyaaf teenyi arsi ogumaaf arsi baragal jedhee loltamoo ummata arargee ummata ifumaan na arabsa taa'eetuma na arabsa warra hulbataa kana faaja warra hulbataa kan if goggoda beete xarragcha hangamte akkana samiif geessala haya yaa rabbi kan nama if goggodu sin fadhu nama khijibu sin fadhu nama tasgab miciyoo takata duraan Somaaleedha mana khiyyate isee qaruuraa warra dhoysitee mana khiyyatti shishaa dhuydu takka jira isiin san eegana naddee addan deemne isiin san shishaa mana khiyya dhugu jirti tokkumaatu isaan keessaa naayime akkana bare shishaa mana khiyyatti dhugaa jirti abaluun ijee saayibuma isaati saayibuma isaa sun dhufee TV sim bilbila khiyya bilbila naayime ka'eetiin Kabita qaxxaari ደግሞ ሳይምዛዙን ሃያ ከኤቲን መስኮታን ደቀላለ መስኮታን ኢሳን ለምን ብቻ ታውጅር ሃያ ኢሳን ለምን ብቻ ታውጅር መስኮኒ ኸራላቲን ጅራ ኢሳን ወርሌን ድፈ ጅራ መስኮታኒ ደቀላለ ሁሉፈን ያረባ ሚራ ኸሳን ገሌኒ amma gana sila nafte baka sene on dubbiti wade senen dhiisu sodaatu najra khayatin if duba deeme walamaani qoba mana taa'u jiran mana cufatanii maalif mana kana seentii tunaas isi gaararaan isin naqummalchiisa beete amma khayatin deebi'e ganamsiti dhufeetumaan asrii uffata isaa kanaaf waa hunda dhufee aariidhaan gube. Uffata isaa waliin qabdeemoo? Gibbii ulfiillee narraa fuudhanii gubbii gubbaan seeneeti. Dhiifteetu biraa deemte gurbaan hafataa godhuma. Ni naafte. Dhufeen uffata isaa gubeeni maaliif isii ol naqata jeeriin gube uffata isaa. Niin gubeeni gurra khiyyaannaa kan dhageetii namaa osoo hin ta'in jaanii namaa osoo hin ta'in gurra khiyyaannaa kan wanni inni amma dura naan jechaa tures naa galte jechuudha. Amma ganaa dhagaa fudhadheetuma Iliyaas san dheeyanis. Hidhooyte yeetaa baatu. Ulaa manuma isaa seeneetiin manuma isaa seenee dhagaa fudhadheedhe. Dirgimi dugoote? Amma giseen dha'u na dha'uu fadheeti udhaan udhame. Tiyyaan je jaarsa ati soqaalii khiyye qabaatte dhiiras na bira dhooytaa jeenna qabale. Amma gana ati namaacha na dhooytaa jechaatumaan deeme. Amma osiin hin dhooyne jeetuma dhufee dhiiticha garaa keessa na gallakkise. Amma gisee garaa keessa na dhiisu hin gaggabeen. Amma gisee gaggabuu lafumarraa haafurri na cite kana ol jeetuma dhagaa fuudhee dheemmas. Haya. Amma giseen achuma as garagaleetuma fiigaa dhufe ana fuudhee cite akkana laphee qabadhee akka daabashu jira akkasuma ilkee keessa nadhe. Ilkee keessa akkana boksiidhaan nadhe ilkeen lameen akkasuma gubbaarra narraa cabde. Amma akkasitti ilkaan abbaa lama guutuu lafa narraa cabse. Dhalaa boksiis dhee? Boksiidhaan nadhe. Boksi nadhee amma niin gaggabeeni achuman na dhiisanii na biraa baafatan ilkaan kiyya gizeeni fi lafan irraa cabee harkan akkasumas na dhiisanii na jalaaf baafatan. Itoophiyaatti ol galte? Itoophiyaatti deebi'eetiin haareetti haakima dhaqee if wallaanee ati saddeet calumaan jee isa hin barbaannee siin maan usee gaafa kaanii natti bilbile
nawai waatee magaalaa keessa dalagachuun arkatu dhokatee baadiyyaa bikka waaqotan deeme ichi dalagu jira sodaataasi if abdiin qabu hamma boolisaatu isa barbaadaami dhokatu jiraninis amma ganaa saayibata saanga duraan danda'aniiti maallaqa isaatis fixee kaanis biyya galchee biyyatti ergee biyyaatis qaata warrinis jalaa nyaate warrinis hin dhiisani amma ganaa kayeetii na bilbilee rabbumaa je'iiti haaliqa yoo sodaatte rabbuma waliin nu fide sallaale akka hayyallaaniin harkina bee rabbuma jee yoo rabbitti kaamantu taate muslima taate naa dhiisiiti rabbii jee naan jee yoo na deebuu barbaaddes na deebi yoo natti hin deebuun barbaanneesi naa dhiisii naan jee magaalaa keessa akkaan dalagachuu danda'u na waliin naan jee kissii narraa cufi ayyee romaayinos maalii yaadani beekam isa kana zeeta danfiseetiin itti naquu qaba ifa harka galchuun qaba jee yaade hanga inni bareedumina keessatti taphate zeeta korkor godheetiin gurra keessaa fi ija isaa kana balleessa jeetii yaade amma hayatiin janajjaneen anummaan niin janajjane siidhiseetiin jira rakkoon qabu waanuma takka yaadde hin abshir kissis sirraa cufeetiin jira Kottu laali waraqaa sanillee ija isaa duratti waraqaan silaa isantiin kasasumtu ija isaa duratti hin ciccireen. Kun tanaan jettee kasasuni beekaami. Tanaami